Sagalee kee qulqulleessa bibi miidiyaa addunyaa guddaa tira jirta. Siiduun maaliif haftee siin jetti? Maakam kijibanii dhufaa jira waan dhufamaa. Mee wallahi. Wallahi saamusaa qopha dhufaa jira inni dhufaa jira. Ile saamusaa qabaayya dubarsa dhufaa jira dhufaara siiduudha. Saamusaa taphafadhe naan hin bar sukkaari dhibba nagalaatti masitti haasaara. Dhufaa jira gubata qaba. Ayyee anas hin salaachisaa garuu hin dagatin kanaa beebe. Imaamni ana imaamni. Abadan mana kiyyatti namni tokko nan salaachisu. Abduseen mana salaachisa na duuba daawwata. Kaleessa Abduseen salaachise garuu dhugaa dubbatu. Kaleessa dhugaa yoo dubbanne rakkoo biraatu uumamaadhis. Maqaa kootu laayii biratti si salphisuuf jedhee naa salphatu didde ati meedikaala tarteerta habiibi inta ahlan wa sahlan. Neetworkiin qabdu warra baadiyyaatti irra laayii nagaa isi neetworkii ciccitu eegale. Laawudirra gootee naasaa jirta? Kaamaa sila qaqqabee haasaa inshaallah. Salphadhu ati rabbi siyaa salphina osoo waa jedhillee salphachisa. Akkas. Amma nama biraatti dawwalaa cahu. Koottati. Nuti isinii dawwalu gaayis. Fatiyaatam. Haila Sillaaseen uummata keenya godhen beeka. Ariisa waan an godhe amman dubbadhu. Algaa beeta mangistii sanirra bulee bahe. Kana quba qabdaatam. Gacha deebi'e shaashamannee deebi'e mana nyaataa wayii keessanii beeytanii jedhee. Ani mana wayita san viidiyoo wayita kam gadhiise eega ammoo shaashamannee bahee ammas ammootiin ilaal dodola jala kalaa viidiyoo gadi dhiise. Namni shaashamannee ammootiin hin jirre eessa jirta bakka kanaa jiru nyaata mana nyaata samaaniyaandii hilwaa jedha. Naan ismaartiidha ani nama kana fayyadamu. Bakkitee kana jira jedhee na waaju'an. Ani bakkitee deemuu yoo barbaade kibba yoo deemuu barbaadu kaaba deema siin jedha. Diinni xixiqqoo hin dhabamtu. Maranna jaalate jechuun hin danda'amu. Diinni hin dhabamtu. Magaalaa roobee keessattuu feegaa deema. Nama kallattii afran laalee deemu. Jau jedhee nama akkanuma mana shaayii seenuu miti. Mana nyaataa seenuu miti. Kallattii afran laalee mana shaayii seenaan. Hatta namooti magaalaa roobee kana keessattuu namni mana nyaataan fayyadama shaayiin fayyadamaami silaa osoo kiyya akka kiyyatti wayita an seenu silaa namni eeggamuudha qaba. Fayyadamee baya bakka wayita eeganii namni haa seenu. Yaada kiyya godhu. Hoteelli duwwaa ta'uu qaba. Hoteelli duwwaa ta'uu qaba kama dhugaatii bara maaliif hin beekamu nama kana keessa harkaanuu achi keessatti ani nama hedduu harka fuudhu maaliif hin beekamu ka ashaaxira wahiin dhufa. Ani manuma nyaataa iyyuu seene mana shaayii mana bunaa yoo dhuge jau jedhee nama ammoo inni argadhe jedhee siinii afaanitti qabatu miti awwala biyya kana. Awwala biyya. Boodigaardii isin qaxarru. Laala. Awwala dhugi jedha. Sheeka dubbii telefoon dubbii. Shaayii naa kiche maaliif beeka? Maaliif beeka? Dubbii. Buna dhugi Dubbii teessan. Allichuma mana fuuldura jiru ka buna naa fide kana qammase awwala ofii jedha. Qammasee eeganaa ofii kiyyaa dhuga. Injiru. Waan akka shukkutii kana maan bitan? Sababaa taatee rabbi si eega. Nama jau jedhee deemuuti magaaluma roobee keessaan kallattii afran laalee waan akka shukkutii kana maan bitan? Waan naa ta'u dhugee waan naa ta'u akkasitti ilaalee nama fayyadamurraayi. Shaashamannee kalee dhugaa hilwaa jira samaaniyaandii hilwaa jira. Bakkiteen kun bakkitee kami shaashamannee keessa jira qubatanii jira jedhee eessa gadhiise dola jala kalaa'ee viidiyoo gadhiise. Anda taraa gillasa bukkaaran lamaan. Anda taraa gillasa bukkaaran lamaan beekuu wanni qabdan ishee. Ani nama fuulduraaf addunyaa bulchuu deemu bara. Sheekaa roobee magaalaa roobee kana keessatti gaardii malee ammootiin namni gariin anaa gaardii malee deemu argee waan mootummaan ta'in na si'aa bara. Andi akkasiin taraa gillasa baaran lama. Yoo akkanumaan ammoo jaalala namaatiif gaardii malee deema eedoo malee deema eedoo malee deemu gaardii malee deemu kiyya achi keessa laaltanii taraa gillasa biyya kanan seenu jaalala namaatiif deemaan hagan obboleessa kiyya hubadhaa akkasii asli. Waan akka shukkutii kana maan bitan? Subhaanallah.
waa mara asirratti ni banii isiin jedhaani waa maraan kallattii amranii guutee jira waan marti guutamaadha bakka sheekaroo beeku hatta manoora Private jedhani. That was private. mana bultii isaanii mana istiidiyoo isaanii wayita gadi bayan wayita gadi bayan Alayhi salaam wa rahmatullah. namni isaanii Welcome. isaa waan guuttate qaba bakka waan guuttate qaba waan online irratti haasa'anii miti waan mara waan guuttate qaba bakka jau jettee sheekaroo beeku ammoo tini salaama gaafadhaanu nama diiniitiif malee jau jettee hin dandayamu jau jettee taraa gillasa baadhi lama akkuma kaan nama kaan itti cabbatuu deemtu harka itti kaa'uu deemu laa hin beekamu waan inni deemuun hin beektu nama harka qabaa malee waan inni harka godhatee deemu hin beektu taraa gillasa miti akkanumaan callisee harka si fuudhan hin dandayamu of eeggannoo godhachuun barbaachisaadha. Ya, ma dokter dengan ada video sana. Ya. Meeshaan isaanii guutama ada video dengan ada waraban irratti nagarreet. Agarre jala jira. Isaan jala jira video isaanii kan waraabame dha nama waraabee argeensa isaan osoo hin taane namatu waraabe gizee isaan agarsiisan meeshaalee Guutii qabanii. Wanni ani hedduu asli tapha sammuu taphan an nama barate nama barumsa kanallee akaadamiillee qabu barumsa shari'aallee wal bira oofaa jiru an kompeer godhee nama barate waa hedduu viidiyoo gatii keessatti waa malee gadi hin dhiisu bifa cooraatiin akka shari'aarraa hin baane sii kenna barumsa guddaa keessa jira viidiyoo san keessa. Kallattii afran laalee nama deemu'an nama wayita dubbatullee kallattii afran laalee dubbadha. Kitaaballee wayita siimu kallattii afran laalee dubbadha. Kitaaba irratti illee alhamdulillah yaani agar rabbiin naa kenne sheekuutaan hedduutu narraa dubbata aalima feete gaafadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gadi qabee kadhee afaan gubbatti hin qaraan. Kallattii afran laalee nama kallattii takka laalee dubbadhuu miti akka nama gaarii fardaa goommaa gamaa gamanaa itti dhaanii akkanumatti gamaa gamana gillaallee akkanumatti qaxxaree deemu. Nama akkasitti yaadu jira laa kallattii afran laalee waa dubbadhu. Miizaan Enggak damma gizee live keessan dabarsita gizee istiidiyoo keessan argisiiftan gizee viidiyoon ustaaza sheekaa roobee akkana jira jettan agarsiiftan meeshaalee hedduu agarree nuti amma gaafsan qawwee guddaa agarree duphaa agarree akkamitti ilaallama wanni sunniinoo gizee akkasitti agarsiiftan. Naamuna qamadii irraa amma wayita qamadii gurgurachuu dhuftu ati. Dubartuu qamadii hin qabnaa. Naamuna itti mul'iftaa namticha miizaana. Naamuna osoo qamadii hin fidin. Naamuna waan argite tun naamuna akkasiin naa beeki. Naamunaadha. Akkasuma dubbii qoola irraa akkana godhin naamunaadha tun. Qabataan yoo argu barbaadde qaaman haa dhufu. Naamunaadha. Naamunaadha. That was private. Sheeka. Waan akkasiin private jedhani. Akkasi. Oke. Jabaadha. Galera. Sinii galaa wanni marti qoola irraan kaasanii kagaltu akkanumatti galtii dhiira ta'ii Anamma duraan akkanumatti wanna isin se'aa ture erga deengadda meeshaalee saniin argee booda baay'ee kanumaa dhiiseeti afarsoo kana irra deddeebii waa'ee meeshaa hin deddeebiin dhiira ta'ii dubbadhu akka dhiiraatti mataa ol qaban baqqi namni atiin fincooyta namni kun illee fincaa sagaraa baasa dhaabadhu ol dhaabadhu dubbadhu akka namaatti mataa gadi hin qabatin nama mataa gadi hin qabin rabbii malee. Nama miizaana irra hin taa'in nama ammoo kabajaa sii godhu kabajaa godhi kaan waliinuu haasa'uun godhi sa'aatii si jalaa deema ayyeroon na jalaa deema amma kadiirii mammadii ganda keessa hawaasootiif ka alaawaasootun leellaanuun takkaa duratti hin kennu waan hin jiraan asirra na ta'e maaliif sa'aatiin na jalaa deema nama addunyaa bulchoo akka jaraatti ammoo hamilee si hambisuuf waa siin jetti siqee qufaa deemtii takkaan dhageenye waan jiraan asirra na ta'e baalaan si irra hin kaa'u maaliif anaaf inni tokko miti gatee biraa taree jiraan duuba jirti. Maaliif osoo an dura jiraachuu baadhee nan dubbattu ana dura jiraaf na dubbattu dura jira jechuuf beeka. Dubbatu an dura jira jechuuf beeka. Gaafa jara waliin haasa'ee of duuba na deebisuu deemti gottotuu deemti. Laa an dura ammoo sa'aatiin hin qabu yeroo hin qabu itti fayyadama yeroo deeme an dura jira. Nama addunyaa bulchuu deemu. Kana kadirii fi asanii ganda keessaatii fi alaa waa haasa'u qoree keessatti waliin gaafa haasa'e sa'aatiin na jala deema. Nama beekumsi qabu ammoo ittiin ilaal suutuma deebii ittiin kennu jalumaa callisa. Nama garii akkasii bara namni marti ammoo tiniin tokkoo miti nama of jala yaadu jira nama kootiif surree bichaara godhatee deemu jira kootiif surree bichaa nama ammoo tiniin laal abbaanuu ammoo tiniin haga har'aa yaaddoo keessa jiru jira osoo ka akkanaa hin argadhaa beekee abbaan waggaa tokko haadha waliin hin rafu wallaahi jireenya jala rafa malee hin rafu maal godha rabbi itti kenne rabbi ittiin qabee kanallee akkam godhan kushiin irraa gamanaa bichaa ka yaada.
Bakka amma du'aayi nu godha gara ribaa deemna du'aayi godha lafti ramadaana. Mee taaziyaa warra kan ililii hin booyan. Taaziyaa fi addaan hin beeku. Sheekaa fi artistii kan addaan hin beeku jira. Sheekaan artistii jedhu artistiin sheeka jedhu jira.